يروحنا نما وفي أبون وكان قوته وفي أبون بيتا وفي أبون يروحنا كنا ما بينا يروح من كنجا سجلين أبي أكاسيتي يك نسانيا كبشاني أنكلاج نموت أورومو أتنيا نجرا 1 2 3 4 نامسا كوكلان Lukaan 0 4 jedhe أورومو دا سجلين هذان ولي حاجبان أكو حجالو سالتي سبكينيا سجلين هذان نجرا يلا تومي أتلا بكنا غير تفتح سنجنا فادا شنو كيسانو كيسومانس دكتور أول أبدون الله أكا كيسومات تفتني شيء نبي نفيدو كيساني باية جلتوما وجي غاري هجتني سينا هجالو سكملتو كان نقول دكتور أولس جلتا قدا سيكمنا كبجا قدا سيكمنا يروح نامو سجلي أورمو ركين أورمو كيسجرو كان الله أكا جلمان نجسو بكون ده تاكل نبيمتو أورمو دوكا كن نجرتو بيكا كينيون ده أكا برالو جستو كبجا سيكافة ده جلتو دكتور أول أبديت سجلتو Anis Dr. Awwaloon har'a miti qabsoo saba Oromooti fi kan ka'ee dhaabbatee miidiyaa addunyaa irratti kan dubbataa ture namni tokko eegganamumaa ka'ee saba isaati namni dhimmamu Awwaloon Dr. Awwaloon kanaan dura gaafa namuyyuu gadi ba'ee saba Oromooti miidiyaa addunyaa irratti dubbanne namni gadi baasee fakkeenyaaf akka Aljazeeraatti gadi baasee seenaa Oromoo morkitoota warra Abashaa wajjin irratti bobba'anii kan hojjetanii sana kan nurraa falme. Kan kana malees immoo agan isa dhaga'utti namooma isaa agan beekutti namni kun dhugaa rabbii saba Oromootiif umurii dargaggummaa manaa kanatti waa guddaa godhee jira. Abdiin keenya kan inni kan darbe abdiin keenya kan dhufuuti. Har'a immoo ilma keenya Acee nafseessaa yeroo malee diinni nurraa bute kana seenaa isaa akkasitti qindeessee kaa'ee har'a nuti walitti dhufuudhaan qaqqabsiise kana seenaa kana seenaan kun akkanumatti waan bira darbamu miti Oromoon dhufaas guddaadha odeessa keenya kan nafseessaa dhabdeessu waan guddaadha yaadannoo guddaadha obboleettii keenya immoo argachuudhaan kan dandeenye waan akkanaa Dr. Awwaloon hojjechuu isaatii fi waan fiilmiin hojjeteef kunoo haati banaa Acees Awurooppaa keessa naannoftee Oromoo idilaa waan ishiin dubbattu garaadhaaf isaa saba Oromoo isa qobaatti hafe amma waan ishiin hojjetaa jirtu saba keenya kan bishaan dhabee rakkataa jiru kun Booranatti waan godhaa jirtu hin argitu. Eenyu kun immoo jaarmiyaan kun immoo foundation amma dhaabbate kuni maqaa obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaatiin waa guddaa godha. Aceen lubbuun isaa haa darbu malee hojiin inni hojjetu iddoo tokko amma dandeenyes nus bira dhaabbanne iddoo tokko kan gochuudhaaf qophaa'aadha. Itti jirras immoo gara fuulduraa obboleessa keenya obboleettii keenya wajjin akka kanatti akka fuulduraatti dhufnu abdii guddaa qabna. Yoo kana immoo hin goone maaliif Acee keenya dhabne jennee yaadnee gaddina. Aceen hin duune waan nu gaddisiisu immoo kanaan dura dabarse diinni nu gaddisiisu dhoka Aceen irraa ajjeesi hin gaddinu immoo Aceen ilmaan qaba haadha warraa kan isa caaltu qaba kun qabaachuun immoo seenaa saba Oromoo kan inni kan du'eef iddoodhaan ga'uudhaaf abdii guddaa qabna. Abdiin guddaa keenya mucaa keenya kiyyaadha. Obboleessa keenyas Dr. Awwaloo akkasumas immoo waan akkanaa qindaa'ee Awurooppaa guutuutti akka ta'us kan godhee hojjete obboleessa keenya Abdoo galata qaba. Kanaaf yoo wal taane waan guddaa hojjechuu dandeenya hajabaan nun jedha dhumarratti. Galatooma. Baay'ee ulfaadha galatooma isin hundaniyyuu. Haadha wabii kabajanii nuyis kabajaa nu gootaniitiin haala kanaan asitti simachuun keessan. Daranni I think akka waan hojjennu kanatti jabaannu nu godha. Yeroo baay'ee namni karaa adda addaatiin haga humni isaa hayyameenii waa hojjechuudhaaf yaalii godha. Hawaasni keenya immoo gargaarsi yeroo baay'ee gahaa miti. Akka hamileetti illee karaa biraattiin illee isin hawaasni Neezerlaandis haala kanaan simachuu keessaniin ani baay'ee isin galatoomfadha. Ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Keessatti yoo immoo haadha wabii simachuun keessan waan baay'ee nu gammachiise. Ulfaadhaa haasaa itti deebina gara boodaatti. Garuu ammaaf
asitti dhuftaniitiin nus wajjuu keessaniif waan amma jettaniif nu galatoomfachuu keessaniif nuyis kabaja guddaa isinii qabna galatooma isin jechuu barbaada. Anillee gama kiyyaan hedduu haala gammachiisaa ta'een haadha wabii keessummoota dhufan Dr. Awwal dabalatee simachuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Galatoomaa jechoota isin dubbattan kanas hedduu hamlee namatti horaa. Baay'ee isinitti boonna galatoomaa. Jabaadhaa nuti hin gaddinu amma gammachuudhaan yi dabarsine jechaadha guyyaarra. Haadha wabii atillee muuziqaa arraawwatu. Dr. Awwal dhugaa rabbii jabaa kanaa qabaachuu sabni Oromoo yoomiyyuu sitti boonnaa qeerroon keenya jajjaboodha. Sinuu gara fuulduraa abdii guddaa saba keessanii qabdu. Moraalii saba keessanii akka biyyaatti alaa keessa teessanii biyya alaa hedduu keessanii kabaja guddaa isinii qabna galatoomii ulfina guddaa isinii qabna Dr. Awwal rabbi galata si haa kennu. Yoomiyyuu yaadanne ati kana qindeessitee hojjettee mucaa keenya biyyaa fiddee nutti makuu saba ishee biyyaadhaa ishee yaade Awurooppaa keessatti osoo as teenyee gaddiduu boonyu yoomiyyuu arginu turre nuti yaadne kana qopheessitee nutti qindeessitee har'a kiyyaa nutti dabaltee acee har'a dhugaa rabbi akka acee agarreetti gammanne ishee argachuu keenya galatoomi jedha Dr. Awwal galata guddaa sii qabna. Gara fuulduraa abdii guddaa sirraa qabna. Jabaa akkanaa qeerroo akkanaa umurii kana saba kootiif jira jettee dhalataa akkanaa Oromoon qabaachuu abdii guddaa sirraa qabna. Nu jira ulfina guddaa sii qaba sabni Oromoo gara fuulduraas hin calqabde malee hin xumurre gara fuulduraa immoo kana caala akka hojjettu abdii sirraa qabna. Jabaadhu Oromoon si faana jira. Nu galatoomii ulfina guddaa sii qabna. Abdiin keenyas immoo ati Awurooppaa keessatti saba kee qindeessite yoomiyyuu saba kee wajjin jirta. Saba jajjabeessite qeerroo jajjabeessite hawwan qarree shamarran jajjabeessite iddoo fitmaa keessatti qooda guddaa qabda. Ulfaadhu abdii ammas jabaadhu saba Oromooti. Ulfina guddaa sii qabna. Jabaadhu beekaa jabaa qabaachuu keenya iyyuu nuyyuu ijoollumti keenya iyyuu qeerroon keenya jajjabaa duuba qabaachuun keenya nuyyuu humna nuu taatu abdii nuu taatu humna nuu taatu hin dadhabnu sin qabna duuba bukkee keenya ulfaadhaa galatooma sin hedduu galatooma ulfaadhaa. Abu lucky ni mamale row number 5 igma row ibala mafshan row san akarar waga dibana jalan ga dibatani wanta ka bada ko jirami achu mane ni bada here Muhammad ki sagalee xiqqoo ol qabuun danda'ama jedhee achi gadi qabu ol qabu. Bakka geenni as geenni bakkee asini ono Mali studio waan jirsan Dokter anak andura deh masih namus. Can you pause here and drop somebody off? Somebody wants to get off. Raja Bijani